Aarii to'achuuf maal gochuu qabna? Hundi keenya yeroo tokko tokko ni aara. Garuu aarii sana to'achuuf maal gochuu qabnaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti aariin aarree murteessinu yookaan immoo gochaan miira aarii keessa gallee raawwannu umurii guutuu gaabbiif ceephuutti nu gashuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo meeqan keenyatu aarii keenya to'achuu danda'a? Aarii keenya to'achuuf maal gochuu qabna? Haala kamiin aarii keenya to'achuu dandeenya? Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire World taatan akkam naa jirtu. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Jireenya keenya keessatti aarii to'achuu maal gochuu qabna? Jireenya keenya keessatti aarii to'achuu yoo dadhabne yookaan immoo miira hamaa nutti dhaga'amaa jiru to'achuu yoo dadhabne gaabbiiwwan akkamiin nurra geessisuu danda'a? Miidhaawwan ammamiin nurra geessisuu danda'a? Qaamaan illee sammuudhaan ammam nu miidhuu danda'a? Aarii keenya to'achuu dhabuun jireenya namoota baay'ee yoggaa ilaalu aarii isaanii to'achuu dhabuurraan kan ka'e jireenya isaanii guutuu gaabbiif ceephuutiin kan isaan dabarsan argina. Kanaaf immoo aarii keenya yookaan immoo emotionally yookaan miira keenya haala kamiin control gochuu dandeenya yookaan immoo haala kamiin to'achuu dandeenya kan jedhudha jechuudha guyyaa irraa akka wal faana ilaallu. Tole egaa jireenya keenya keessatti aarii keenya to'achuuf wantoonni nu barbaachisan jireenyi keenya kan inni boqonnaa argatu, jireenya gammachuu qabu, jireenya nagaa qabu, jireenya boqonnaa qabu qabaachuuf aarii keenya to'achuun dirqama barbaachisaadha jechuudha. Dhala namaa ta'ee waan namni hin aarre hin jiru. Akkanumallee bineensonni illee ni haaru jechuudha. Kanaaf immoo aarii keenya garuu haala kamiin control gochuu qabna? Haala kamiin to'achuu qabna? Aarii keenya yeroo control goone yookaan immoo yeroo to'annu bu'aawwan akkamii qaba? Sana immoo aarii keenya sana control gochuuf yookaan to'achuuf immoo maaltu nurraa eegama kan jedhudha jechuudha guyyaa ilaallu jechuudha. Tole egaa aarii keenya to'achuuf inni jalqaba irratti nurraa eegamu aarii keenyaaf beekamtii kennuudha jechuudha. Jalqaba irratti hin argamu. Miira aarii keessa osoo jirru waan aarreef sana beekamtii kennuun nurra jiraata. Garuu miira aarree jiru sana yookaan immoo wanta itti aarree jiru sana dhoskuuf yaaluun baay'ee hamaadha yookaan balaafamaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti miira aarii yookaan miirri hamaa nutti dhaga'amaa osoo jiru waan miira hamaa sana yookaan miira aarii sana dhoskuuf yaallataanaan sammuun keenya akka inni balance godhee iyyaanne qofaa osoo hin taane akka inni madaalee iyyaanne qofaa osoo hin taane haala kamiin akka inni aarii sana keessaa akka inni ba'uu danda'u yaaduu dhabsiisuu qofa osoo hin taane dhukkuboota hedduuf illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba garaachaa, akkanuma immoo dhukkuba honnee yookaan immoo dhiphina sammuu nu saaxiluu danda'a jechuudha. Yeroo keessa keenyatti qabachaa deemnu jechuudha. Aarii keenyaaf beekamtii laachuu yeroo dhowwannu namni narratti hin bariin, namni narratti hin hubatiin jennee gaafa aarii keenya ukkaamsaa deemnu miidhaawwan hedduu nurra ga'uu danda'a jechuudha. Of hubachuu dadhabuu dandeenya jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti nu kuffisuu danda'a jechuudha. Yoggaa keessa keenyatti qabachaa deemnu aarii sana namni narratti hin bariin, namni akka hin gadde, akka naare, akka mufadhe miira koo kana namni narratti hin bariin jennee yeroo beekamtii aarii keenya dhowwachaa deemnu sana yookaan immoo miira keenya mufate sana gaafa dhoskuuf yaalaa deemnu dhukkuboota hedduurra nu buusuu danda'a jechuudha. Kun immoo jireenya gammachuurraa faallaatee nu jiraachisa jechuudha. Jireenya dhukkubaa nu jiraachisa. Kanaaf immoo hundi keenyayyuu gaafa aarii tokko nutti dhagahamu yookaan miirri badaan tokko nutti dhagahamu aarii sanaaf beekamtii laachuu aartee ta'ee aareera. Miira aarii keessana baasii agarsiisi, baasii mul'isi. Akka aarte sana baastee mul'isu taanaan dhibeewwan hedduuf saaxilamuu dandeessa waan ta'eef jalqaba irratti hin argamu aarii keenyaaf beekamtii kennuudha jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu waan nu aarsu san adda baasnee hubachuu. Aarii keenya erga fudhannee, erga hubannee, erga beekamtii laannee fi booda aarii keenya adda baasnee beekuun yookaan hubachuun maaliif akka aarru yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maatti akka aarree jirru adda baasnee yoo ilaalle furmaata isaa argachuu nu rakkisuu jechuudha. Wanta itti aarree jiru maaliif hin aarree jira? Iddoo kamitti hin aarree jira? Maaliif hin adda baasee hubachuu dadhabe? Jedhanii namoonni baay'een isaan dhiphatan argitanii beektu, arginee beekna. Nu mataa keenyattuu gaaffii ta'ee beeka. Maaliif akka naare hin beeku jennee garuu naarra. Wantoonni kun dhibee sammuuf nu raawwataa deemu jechuudha. Kanaaf immoo inni lammaffaa irratti argamu waan aarru san hubachuu, adda baasnee beekuu. Maadha wanta naaraa jiru sun? Maadha wantani itti qabamee jiru sun? Yookaan wanti miira koo sana jeeqaa jiru sun barbaaduun dirqamadha jechuudha. Salphaadhumatti yoggaa akkas godhaa irra deddeebinee maal akka nu aarse yaadaa deemu salphaadhumatti al tokkoon bifa wanta nu aarse sana adda baafannee hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu wanti nurraa eegamu inni jalqaba irratti hubachuu qabnu jireenya keenya keessatti aarii tokko control gochuuf yookaan immoo aarii keenya to'achuuf wanti nu barbaachisu wanta nu aarsisan adda baasnee maaltu akka nu aarse maatti akka aarre sana gaafa adda baasnee hubachaa deemnu san boqonnaa argachaa deemna jechuudha. Furmaatatti laataa deemna.
wanta harreef sana wanta itti qabamneef san furmaata laataaf deema. Kanaafuu aarii keenya to'achuuf wanti nu barbaachisu wanta itti aaraa jiru san adda baasnee beeku. Maal akka taate qaawwa karaa kamii akka aariin sun nutti gal adda baasnee yoo hubanne qaawwa san duuchuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo aarii keenyaaf erga beekamtii laanne yookaan akka harree erga beeksisneeti lammiffaa irratti hin argamu dhibee aariin sun ittiin kee adda baasnee yoo beekne aarii keenya to'achuuf nu gargaara jechuudha. Akkanuma immoo inni sadeeffaa irratti argamu immoo sochii qaamaa gochuudha jechuudha. Aariin miira sammuu keenyaan hoogganamu yoo ta'e illee akkanuma immoo qaama keenya irratti ni mul'ata jechuudha. Yeroo baay'ee namoota tokko irratti argitanii beektu yoo ta'e harka isaa walitti marachuutiin harki isaa raafamuutiin miira adda addaa ni agarsiisa jechuudha qaamni isaa suni jechuudha. Sammuu isaa irrallee darbee qaamni isaa ni agarsiisa akka inni miira aarii keessa jiru jechuudha. Kana keessatti immoo faayidaan sochii qaamaa waan guddaadha jechuudha. Aarii keenya sana akka nu to'annuuf humna guddaa qaba yookaan immoo qabxii guddaa qaba jechuudha. Sochii qaamaa yeroo irra deddeebinee goonu gaafa miira hamaa keessa teenyu yookaan aariin nutti dhaga'amutti sochii qaamaa gaafa hojjennutti aarii keenya sana nuuf salphisa yookaan immoo dandeettii yaaduu keenya yookaan dandeettii hubannaa keenya akka inni bal'atu taasisaa jechuudha. Yogguu aarii keessa seennu yookaan immoo miira keessa seennu amma nu danda'ametti amma dandeenyetti sochii qaamaa gochuu qabnaa jechuudha. Amjetus atiqaatus haa ta'u malee tarkaanfii muraasa raawwachuu qabnaa jechuudha. Aarii keenya sana to'achuuf kan nu gargaaran keessaa sochii qaamaadha jechuudha. Yoggaa sochii qaamaa hojjennutti miira aarii keessa gallee yogguu nama tokkotti yookaan immoo namoota nu aarsan sanaaf miira hamaa keessa gallee jiru sanatti yoo biraa deemne malee wanta nu gaabbisiisu yookaan jecha nu gaabbisiisu yookaan gochaa nu gaabbisiisu baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Haala mijataa keessa hin jirru yookaan immoo biraa sokkuu hin dandeenyu yookaan immoo biraa deemuu hin dandeenyu taanaan bakkee dhaabannu sana sosocho'uu qabnaa jechuudha. Yeroo kana sochii qaamaa yeroo godhaa deemnutti sammuun keenya akka inni madaalee yaadu taasisaa deemaa jechuudha. Aarii keenya to'achuuf nu gargaaraa jechuudha. Akka nuun murtoo hin taane murteessine yookaan immoo miira hamaa keessa seenne akka nuun yaraa yookaan wanta badaa tokko hojjenne akka nuun gaabbii hamaa keessa seenne nu taasisa waan ta'eef wanti nu barbaachisu. Akkanuma immoo inni Afreeffaa irratti argamu wantoota nu aarsan galmeessu. Aarii keenya to'achuuf wanti barbaachisaa ta'e inni jalqaba irratti argamu akkuma ilaalaa oolle inni Afreeffaa irratti argamu wantoota nu aarsan galmeessaa deemu. Wantoota nu aarsan yeroo galmeessaa deemnutti xixiqqaa wantoota nu aarsaa deeman sana yeroo galmeessinu irra deddeebiitii wanta nu aarsan sana adda baafachaa deemnaa jechuudha. Kanan na aarsaa tol gaafa wanta nu aarsan sana galmeeffachaa deemnu irra deddeebiitiin gaafa wanti sun wanta hubachaa deemtuuf wanta baraa deemtuuf aariin sun sitti salphataa deema. Sitti waa tokko fakkaachaa adeemaa jechuudha. Maaliif dhufasaa hundee aarii sana argatta waan ta'eef. Kanaafiyyuu yeroo aarii keessa galtutti yeroo miira hamaa keessa galtutti akka booddee isaan gaabbineef akka baay'een gaddineef akka baay'een dhiphanneef wanta nu gochuu qabnu aarii sana kontirool gochuu qabnaa jechuudha. Aarii sana kontirool gochuuf immoo wanti Afreeffaa irratti nu barbaachisu aarii sana wanta itti aarsan galmeeffataa deemu. Har'a wanti kun na aarseera. Gocha akkasii godheenaan na aarseera. Iddeen barnoota keessatti iddee dogoggora akkasii raawwadhee aareera. Hojii koo keessatti iddee akkasiitti dogoggoreera. Yookaan immoo ispoortiin hojjedhu keessatti iddee akkasiitti dogoggora raawwadheen aareera. Yookaan habaluun gochaawwan akkasii gaafa godhu na aarsa. Maatii keessaa gaafa inni gocha akkasii godhu na aarsa. Yookaan wantoota tokkoon jireenya kee keessatti wantoota raawwataman san gaafa wantoota si aarsan sana galmeessaa deemu hundee aarii sanaa bartaa jechuudha. Walumaa galatti wanti nuti nu aarsu kamuu wanti irraa kee madda isaa yoo hubanne aarii keenyaaf furmaata laachuu dandeenya jechuudha. Furmaata immoo itti laannee jireenya boqonnaa qabu, jireenya aara galfii qabu jiraachuu dandeenya. Kanaaf immoo jireenya keenya keessatti gaafa aarru jecha hamaa ta'ee gochaawwan hamaa ta'e irraa of qusachuu qabnaa jechuudha. Namoonni baay'ee ni argitu aarii daqiiqaa lamaa dhabuurraan kan kee jireenya isaanii guutuu mana adabaatti kan dabarsan jiru, jireenya isaanii baqachaa kan jiraatan jiru, jireenya isaanii keessatti wanta yaraa kan ofitti dabarsan jiru. Kun immoo maalirraa kan ka'edha? Aarii isaanii sana yookaan immoo miira isaanii sana to'achuu dhabuurraan kan ka'e. Namoonni miira isaanii yookaan aarii isaanii sana to'achuu dhabuurraan kan ka'e murtoo hin taane murteessuutiin, jecha hin taane dubbachuutiin, gochaa hin taane raawwachuutiin kan isaan itti gaabbanii, itti ceephanii gochaa godhan sanatti, wanta godhan sanarratti yaaddaan argina. Kanaaf immoo wantoota kana afran seeraan fayyadamnee jennaan aarii keenya san seeraan haala salphaatiin haala baay'ee namatti toluun aarii keenya san kontirool gochuu dandeenya yookaan immoo to'achuu dandeenya. Aarii keenya to'anne jechuun immoo miira keenya to'anne jechuun immoo jireenya nagaa qabu jiraannaa jechuudha. Nama kamuu duukaa
of duukaa maatii duukaa hawaasa duukaa osoo walitti hin bu'in jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo akkasiin miira to'annaa kanarraa waan baay'ee akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleerate like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooduu dandeessu. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa.